osoo danda'ame jaannata keessattuu Romelu Lukaku qabadheen deemam. Inni taphataa cimaa sarara fuulduraa kana yeroon Chelsea tures Inter Milaanitti amantaan isarraa qabu takka hin jijjiiramne. Yaada Antonio Conte kana dura hariiroo isaaf Romelu Lukaku jidduu jiru ilaalchisee dubbate ture. Serie Italy torbe 38ffaan Napoliin Cagliari injifachuun yeroo arfaffaaf shaampiyoonii Serie Italy ta'e. Kaleessa istaadiyeemii Diego Armando Maradonatti Cagliari waliin kan taphate Napoliin goolii 2-0 injifatee shaampiyoonii ta'e. Napoliin Inter Milan waliin garaagarummaa qabxii tokko qofaan wal caalanii lamaanuu waancaaf tapha morkatan kun daran eegamaa ture. Kilaboonni lamaanuu carraa shaampiyoonii ta'uu qabu. Ta'us Antonio Conteef taphattoonni isaa carraa harka isaanii ga'e dabarsanii hin kennine. Inter Milan daqiiqaa 21 hin caalleef dursaas argatee ture. Ta'us tapha murteessaa kana deeggartoota kuma hedduu istaadiyeemii fi istaadiyeemiidhaan ala magaalaa Neepil keessa barreeffamoota gurguddoo qabatanii Napoliin shaampiyoonidha jedhu mul'isaa turan dhugaa godhatan. Napoliin taphicha caalee taphachaa ture. Scott McTominay kubbaa Matteo Politano minjeesseef haala ajaa'ibaan ofirra garagalee qilleensarra rukutee daqiiqaa 42ffaatti goolii galcheen dursaa boqonnaa ba'an. Boqonnaa booda Romelu Lukaku goolii lammaffaa dabalee shaampiyoonummaa Napolii labsatan. Kunis Napoliin waggaa 3 booda shaampiyoonummaatti yoo deebi'u Inter Milan hawwiin waancaa 21ffaa liigichaa fudhachuuf abdate karaatti hafe. Leenjisaan lammii Italy Antonio Conte kana dura Juventus waliin waancaa Serie Italy 3 Inter Milan waliin waancaa 1 kaleessa ammoo Napoli waliin waancaa biraa milkeeffachuun yeroo 5ffaa waancaa Serie Italy kana akka fudhatu gargaareera. Kunis leenjisaa lammaffaa Serie Italytiin kilaboota garagaraa 3 waliin shaampiyoonii ta'e ta'uun seenaa Fabio Capello qoddateera. Napoli are the Serie A winners for 2024-25. Keessumaa yeroo Antonio Conte leenjisaa Napoliidhaa ta'uun qacarame kilabichi sadarkaa kurnaffaan xumuree dorgommiilee Awurooppaan ala ture. Taphattoota akka Victor Osimhen fi Kivicha Kvaratskheeliyaas mindaan isaan argatan guddaa waan ta'eef ofirraa geggeessan. Ta'us Romelu Lukaku fi Scott McTominay Antonio Conteen akka ofitti amanu godhan. McTominay Serie A Italytiin goolii 12 galchuun kubbaa 4 yoo mijjeessu Romelu Lukaku goolii 14 galchee 10 mijjeesseera. Kun ammoo Antonio Conte fi Napoliin akka shaampiyoonii ta'an gargaareera. Taphicha booda Antonio Conte amma kana amanu ni ulfaata. Napoliin sadarkaa kurnaffaadhaan xumure leenjisaa ta'uun yeroon fudhu baay'ee ulfaata. Garuu taphattoonni qaxaleewwan kun waan gochuu qaban hunda godhanii mirgaan galanii jedheem. Keessumaa tapha jalqabaa liigichaatiin qixa ba'uudhaan kan eegalle sana booda ammoo waancaa koppaa Itaaliitiin Hellas Veroonadhaan goolii 3-0dhaan kan mo'amne. Har'a kun ammoo istaadiyeemii Diego Armando Maradonatti gammachuu Serie A ibsanna kun waan hin amanamneedha jedhan Antonio Conte. Romelu Lukaku fi Scott McTominay ammoo taphattoota addaatis jechuun jajan. Kaleessuma Inter Milan goolii 2-0dhaan Como mo'atus lammaffaan xumure. Taphattoota murteessoof boqonnaa kennuun kan eegalan Simone Inzaghiin amma waancaa Champions League Awurooppaan PSG waliin qaban qofaaf ofitti abdatu. Inter Milan goolii Stefan Di Vargi daqiiqaa 21ffaatti galcheen dursaa ture. Sana booda ammoo Joaquin Koreaan goolii lammaffaa dabalee 2-0 injifatan. Tapha kanaan goolii eegan duraanii Liverpool fi Barcelonaadha. Amma Komof kan taphatu Pepe Reenan tapha xumuraa isaa Komof taphateera. Garuu kaardii diimaadhaan dirree ba'ee xumurri isaa gammachuun turre. Tapha kaleessa Napoli shaampiyoonii ta'een booda taphataa cimaa leenjisaa cimaaf badhaasni hedduunis kennameera. Antonio Conte leenjisaa cimaa liigichaa, Scott McTominay taphataa cimaa yoo jedhaman, taphataan sarara fuulduraa Atalantaadhaa Matteo Reteguin taphataa goolii hedduu galche, Alessandro Bastonin taphataa sarara ittisaa cimaa, Tijjaani Reander ammoo taphataa cimaa sarara gidduu, dargaggeessa cimaan ammoo Nico Paz, Miilee Sivlar goolii eegaa cimaa jedhamu badhaafamaniiru. Taphoonni Serie Italy torbee 38ffaa xumuraa kun har'aa fi boru taphatamu goolabamu. 10th last season. Conte has turned Napoli into champions again, into deposed. For them now a shot at European glory, but in Naples a summer-long party. Tottenham Hotspur waancaa liigii Awurooppaa injifate deeggartoota waliin gammachuu ibsate. Tottenham roobii darbe goolii 1-0dhaan Manchester United injifachuu waancaa liigii Awurooppaa injifachuun ni beekama.
Kilabichi waggoota 41 booda sadarkaa Awuroopaatti waancaa kan argate yoo ta'u akkuma biyyaattuu shaampiyoon ergate waggoonni 17 lakkaa'amaniiru. Deeggartoonni kilabichaa 150,000 ta'an daandii magaalaa Londanitti ba'uun injifannoo waggaa dheeraa booda argame kana miseensota kilabichaa waliin qooddataniiru. Leenjisaanii kilabichaa Ange Postecoglou milkii kamiyyuu ifaajanii malee waan argamu miti jechuun deeggartoota isaaniif ergaa dabarsaniiru. Turmaata isaa Tottenham waliinis ilaalchisuudhaan Ange Postecoglou waggaa sadaffaan kan waggaa lammaffaarra gaarii ta'uu danda'a jedhan. Gamtaan kubbaa miilaa Awurooppaadhaa badhaasa meedaaliyaa liigii Awurooppaa jalaa hanqateef dhiifama gaafate. Tapha waancaa liigii Awurooppaa roobii darbe Tottenham Manchester United injifachuun shaampiyoonii ta'e irratti taphattoonni Tottenham muraasni badhaasa dhabuudhaan qopheessitoota dorgommichaa qeeksiseera. Yeroo badhaasa argachuuf jedhan hiriira xumuraarra kan turan dursaan taphattoota Tottenham Son Heung-min dabalatee taphattoonni Tottenham 3 badhaasa meedaaliyaa hin arganne. Lakkoofsa taphattoota badhaafamuu qabanii dogongoruun waltajjii irratti meedaaliyaa gahaa akka hin arganne kan nu godhe. Kanaaf ammoo dhiifama jechuun gamtaan kubbaa miilaa Awurooppaadhaa kan dhiifama gaafate. Ta'us taphattoota waltajjii irratti meedaaliyaan isaaniif hin kennamne hafe battaluma sanatti kutaa hidhannoo isaanii keessatti kennineefii jirraa jedheera. Fedhiin kilabni Saudi Arabiyaa Al Hilal Bruno Fernandes mallatteessifachuuf qabu dabaleera. Yeroo 19 shaampiyoonii liigii Saudi Arabiyaa ta'uun sadarkaa jalqabaarra kan jiru Al Hilal injifannoo bara kanaa Al Ittihadin irraa fudhatame deeffachuuf gareesaa cimsuuf karoora qaba. Karoora kilabichaa keessa maallaqa olaanaa ramaduudhaan dursaa taphattoota Manchester United Bruno Fernandes gara Saudi Arabiyaatti fudhachuufi. Kilabichi Jijjiirraa Boruu Fernandesiif paawundii miiliyoona 100 ramaduuf qophii ta'uusaa BBC'n gabaaseera. Boruu Fernandes kan mallatteessifatu taanaan mindaa torbanii paawundii 700 argata. Faayidaa fi maallaqa onnachiiftuu dabalatee mindaa waggaa hanga paawundii miiliyoona 65 ni kaffalamaafii jedhameera. Al Hilal taphataa kanaaf waliigaltee waggaa 3 kennuuf qophii ta'uu kan ibse yoo ta'u deebiin Bruno Fernandes torbee tokko keessatti deebi'uu qaba jedheera. Inni garuu yoo Manchester United naaga'ee naan jedheen alatti kilabicha gadi lakkisuuf qophii miti jedheera. PremierLeauge England torbee xumuraan morkiin hirmaannaa Champions League Awurooppaa argachuuf qaban daran cimeera. Liverpool Anfield Roaditti Fulham Manchester City waliin ammoo morkiin taasisan ni eegama. Abubakar Abdallah dabalata qaba. It's a long way out here. That's a stunner! PremierLeauge England dorgommiin bara 2024-25 dilbata xumuramuun taphoonni torbee xumuraa sa'aatii wal fakkaatu sa'aatii 12tti taphatamanii goolabama. Liverpool dursee shaampiyoonii ta'uu fi kilaboonni gadi bu'anis beekamuu isaatiin guyyaa xumuraatiin taateen jaboon eegamu morkii hirmaannaa dorgommii Awurooppaa argachuudhaaf taasifamu. Taphattoonni kilaboota isaanii waliin yeroo dheeraaf turuu seenaa gaarii hojjetaniif torbee xumuraatiin geggeessan taasifamu kan dur caalaa lakkoofsi isaanii riikardiin kan heddummaate ta'uu fi kilaboonni England 5 bara dhufuu Champions League Awurooppaa irratti hirmaatu. Manchester City, Newcastle United, Chelsea, Aston Villa fi Nottingham Forest guyyaa xumuraatiin hirmaannaa Champions League Awurooppaa argachuudhaaf morkii isaanii itti fufu. Mohamed Salah seenaa haaraa kan itti galmeessuu danda'udha. Lammiin iji PremierLeauge'n goolii 28 galchuun 18 mijeesseera. Walitti goolii 46 gahee isaa ba'e. Torbee xumuraa kanaan goolii dabalataa tokko galchinaan liigichaan goolii 47 keessaa qooda qabaachuudhaan riikardii Alan Shearer fi Andy Cole ni qoddata. Tokko ol galchinaan riikardii haaraa galmeessa. De Bruyne. Oh, belter! Absolute belter from Kevin De Bruyne. There is no stopping. Torri sarara jidduu Kevin De Bruyneen Itaad keessatti waggoota 10 milkii gurguddoodhaan damachuun seenaa Siitiin galmeesseef taphataa gumaacha olaanaa ba'e. Lammiin Beeljeem amma waggoota 10 booda kilabicha gadhiisuuf murteesseera. Siitiin tapha xumuraa Itaaditti Bournemouth waliin taphateen geggeessaan gootaa taasifameefii ture. Siidaanis akka dhaabbatuuf himameera. Tapha kibxataatiin carraa goolii argate galchuu hin dandeenye. Dilbata tapha Fulham waliin taphataniin goolii galchuun milkiin xumuruuf karoorfateera. Real Madrid waliin maqaan isaa kan jiru Trent Alexander-Arnold tapha xumuraa Liverpool Anfielditti Crystal Palace waliin taphatuun deeggarsa
deeggartoonni haala kamiin gaggeessan kan jedhus ni eegama. Deeggartoonni muraasni taphataan kun gadhiisuuf teessoo isaatiin itti iyyuu malu jedhame. Arne Sloot tapha Brighton waliin torbaan kana keessa taphataniin teessoo jijjiirraa irra teessaniiti turani. Ammas Arnold taphachiisuu irratti murteessine. Liverpool waancaa fudhachuun gammachuu isaa taphatti ibsatuun simannaa akkamitti isa mudataan kan eeggamudha. Kilaboonni gadi bu'an sadan beekamaniiru. Walitti qabxiin liigichaan argatan riikardiin gadaanaadha. Bara darbee kilaboonni gadi bu'an Luton Town, Burnley fi Sheffield United walitti qabxii 66 argatani. Barana Southampton, Ipswich Town fi Leicester City walitti qabxiin 59 argatan riikardiin gadaanaadha. Kilaboota sadarkaa sadaffaa hanga torbaffaa jiran jidduu garaagarummaa qabxii sadi qofaatu jira. Torbee xumuraatiin eenyutu hirmaannaa Champions League argataan kan eeggamu. Manchester City gara Craven Cottage yoo imalu, Newcastle United Everton simata. Nottingham Forest fi Chelsea morkiin waliin taasisan ni eeggama. Aston Villa gara Old Trafford malee Manchester United waliin taphachuudhaan dorgommii liigichaa bara kanaa xumura. Arsenal gara St Mary malee Southampton waliin yoo taphatu, Tottenham Brighton keessummeessa. Bournemouth Leicester City waliin, Ipswich Town West Ham waliin morkii taasisaniin dorgommii liigichaa bara 2024-25 golabama. Gonzalez takes it on himself. It's a first Premier League goal for Nick.